keen ciisee ol ka'uuna dhukkubaan danda'u biyya namaa keessatti kophaa biyya mana namaa keessa daa'ima kana gaafaan dhalusan illee hedduun miidhame naman qayyan kiyya. Ilmoon kun garuu qalaxa natti hafee osoo nuti sargiin godhatin natti hafee bakka sanbuura kaawwanni godhu hin jirtu jaaladhee miti kanatti hafee jechuudha. Garuu gandi keenya wal quba qabanii waliin jiranii waliif dawwalanii. Ganda keessantu wal quba qaba malee atiif inni waan nikaa halaalaa walirraa qabdanii jechuun moo akkam akkaataa? Naafin yaani bas gandi keenya wal dubbisanii arra boru yaani ilmoon kun dhalatee nikaa isiniina nuun jedhanii kala sayyee janneetuma dhiisne walumaan jiraachaa jiru. Ani ilmoon awwalan akka bakka waa isiin irraa gatte kana dubbarree fi kana gaafii kana si gaafanne dubbii arsii barni fixanii bar dubbii yaadachiisa waa si yaadachiisa waan si reefu mataa Oromoo waa taasisa jara kenna kakasaa dura akka isin jiran tana kana irratti keeriyaa. Oi rabu isima rati gafi kan cover rati gafi qabu barati qabadda sin jawala yu nama dubbisu imbektu nama guddaadha umman tiye nama ilman kudan dale nama wagga 80 taati tiye nama guddaadha inna obboleeyyan tiye xiqqoo tanarraa dhalatanii wajjin haasani anaan waa hunda sirreessuma naan jedha ani inni waan godhen beeku kalaas yaa obboleeyyan kiyya ani akka nam tokkotti bakka bultii kiyya jedheetiin wajjin jiraachaa ture. Ani ammu waan hundaafu inni natti taphatee jira obboleeyyan kiyya ani isin malee hin qabu waan hin godhuun qabu biyya namaa keessa ilmoo isaa wajjin rakkachaa jira miidhamaa jira ani awwala biyyatti illee nama miidhamee dhufe asitti illee kophaa kiyya na darbee waa meeqa natti taphatee ani silaa kaqaata dalagadhee galu isuma marraa meeqa laga kanarraa ol fiduu ta'ee hafe mee bultii kiyya kana wajjin ijaarradhaa. Mee eega takka rabbii waliin nu fidee ilmoo kana nu jiddu kaayee jedheeti waa meeqa isa gargaaree isa danda'ee waliin jiraachaa ture akka ayyaade naaf hin goone arra yoo natti toluu baate boru na tole anillee bakka hanqa yoomi ta'a biyya namaa keessa hin heeru bakka heerumeessitti jiru kiyya jijjiiradhaa jeen tolee naan jedhe akka nam tokko waliin dhufne osoo isa wajjin waggaa takka hin geenye ilmoon kun natti hafe. Kalaas ilmoo kanallee an biyya namaa keessa dhaluun barbaanne garuu waan rabbiin jee malee waan naan jeen taatu ilmoo kana natti hafe hanga baatii 8 ilmoo kana mana arabaa keessa dalagadhe hammaama kana ofirra taa'ee dhiqee mana kana ofirra taa'ee xaragee waa meeqa ta'ee ba'aa bu'ii meeqa argee baatii 9 kiyya guuttadhee mucaa kana dahee inni shurtaan qabdee biyya galee ilmoo kanallee dhalee mana ona keessa beela ciisee waa meeqa ta'ee mukayyafan qabu ifaan qabu sanuu mana ona namni kireeffachuu dide keessa namni naa kenne galee akkasi ulmaa bahee baatii 3 moo 4 akkasi taa'ee mana arabaa dalagachuudha tare ammuman kiyyaafuu dalagarra dhufe inni shurtaan qabee biyya galee maal naan jaa birrii ergii naan jaa yaa abboo birriin qabu silaa birrii qabaadhe ani daa'ima kanaa ofirraa galchee akka hiriyaa kiyya gaduraanitti dalagadha birriin qabu maal si ergaa sila atu daa'ima kana narraa ergite narraa fudhattee jedhee maallaqa naa barbaadde naa ergite narraa fuute ani akka nam tokko nu dalagaan jedheen jennaan inni yookiin gale yookiin birrii erginaan jedhe obboleessa kiyyaani birrillee hin qabu akkanatti illee harka qullaan galu aniin tun bahara kanarra baatii meeqa laga kanarra taa'ee beelee waa meeqa tahee dhufe haadhatiyya miskiina namalee hin qabdu natu ummaatiyya qarqaara eega dhufe ummaatiyya homaan gooneeffisi jalan jira. Rabbiin ilmoo kana naqaxee naqabe anan galuun jedheen akkanatti namni biyya kiyyaa maal laan jedha intalti zaaraa qullaa galte laan jedhan haadhatiyya kadhattuu biyyatti dhiisee biraa deemanii waa takka goone barraan talaa yaa obboleeyyan kiyya osoo waa takka godhaniif shawwadame isatti dabalame waa takka goone muka bichaa jajjaaree mana dhiise qorqorroo gubbarra dha'ee fi dhiise jala itti fidnee fi ulaa ittiin galchinee fi ummaan xiyya akkanan mana akkasiisan keessa galaa jirti ani isatti ammoo mistira kanallee nimne maaliif boruunaan arrabsaan jedhee itti nimne akkuma nama jaaretti jalaa callisee inna basra anjiruu kiyya bultii kiyya oofifadha jedhee itti nimne bakka isa dhoksee jiruu kiyya jiraachaa jira isa duuba ummaa xiyya 300-400 ergaa fi dho'isaadhaan amma yoo ani birrii isaa erguu didu yookiin ammoo galuu didu suuraa ani quban qabne kan mana keessatti osoo uffata jijjiirachaa jiru ani akka itti na waraaben beeku rabbi isaa arguu bas kama na gallakkiseen arge ganaa qabirallee si gallakkisa kaateen argin hedduu jira naan jedhe ani gisee kana bakka ilmaan Oromoo osoo isin jirtani qaama kiyya namtichi kun ol nan baasiniiti sagalee naa ta'a tiktokii isaa naa gubaa jedhe achirra dubbachuu eegalee achirratti ol ba'e ani awwala ani mana arabaa keessa obseeti
dhaqeetiin daa'ima kana baadhadhee subii kana nakaasanii fuxuura hojjedhu naan jedhan mana dalagi naan jedhan baadhadhee daa'ima kana ka fuxuura kiyya nyaateen mana kana naddafee ilmoo kana irraa dhiqee raffisee waamee ka hojjedha. Ani biyyatti illee ummati wajjin ilmaan 6-7 guddisee dira bakka shunkurtii kana kuntaala baadhadhee dinnichaa kuntaala baadhadhee oli baadiyyaa fidee katama gurgura. Ana walallee miidhamtuudha. Asittis kam akkasitti miidhamtuu kana bakka obseetuma dalagee mudhii hidhadhee akkanuma dalagaa jiru dalagee ilmoota na guddifachaa jiru erginaan jedha maallaqa erginaan jedha. Ani hin qabu jedhe innaa achirraa yoo ati birriin ergi yoo ati hin galee viidiyoo si gallakkisaa naan jedha. Aboo ummaan tiyya jawwaala guddaa qabdi na agartii rabbi sodaadhu an birriillee hin qabu akkanatti illee hin galu an ummaa tiyya homaan goonee fi ofiifillee nama hin taane. Ati asittuu dhalaa irratti bakka agarteetti dhalaa bira deemta ani amma si amanillee hin galuu bakka jedheen si amanillee hin galuu akka rabbiin na godheen taha malee asuma keessatti hin galuu jedheen. Jennaanin qaama kiyya qullaa fuudhee na gabbaase jechuun miidiyaa irratti. Ani wanni ani itti balleessite amma gaaffii takka bittaa si gaafadha maamaatii yaanas si gaafata dhiifama isinirraa fudhadhe eessa jiraata nama ijoollee isaatiin? Inni ijoollee baaleeti. Baalee Karjii kana wal baranne inni karjiin jira wala anillee karjiin jira inni karjii haa ta'u ati bakka wal barattanii miti Baalee eessa jira amma inni bakka inni jiru barbaanna. Baalee keessa wallahi kara baadiyyaati garuu anaan baaluma naan jedhe ani baaluma ta'uun beeka malee. Baadiyyaa masan mee nutti himi baadiyyaa masan. Roobee maal jedhaniin si micoon takka hiriyyaan takka hin beekti garuu biyya sanii ani garuu hin beeku. Yookaan Keeritti godhi komantii gadhiisaa yoo dhuftillee. Komantii gadhiisaa guys. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afarsoo kiyyaa akka nagaa fayyaa kan gaafarsu. Wanni komantii waan boo'u jirtanii fi boo'u. Garuu mucayyoo tana wallahi dhugumatti yoo akka ishiin dubbattu kana malee yoo akkuma inni dalagayyuu kan irratti dalaganiidha dhugaa mucayyoo tanaas baasanii dhugaan maleeyyuu mucayyoo tana dabaa irratti adeemee waan fedhe sotaate jaartiidha hojii ture. Ilmoo irraa qabaataa ture dayyuus akkanaa kana kan dhiirallee maqaa arrabsisiisu kun bakka jirutti barbaadamuu qaba. Amma lammaffaa irratti akka Baaleetti akka ijoollee Baaleetti naannoo isaa warri beektan yookaan ammoo shaalloo haa ta'u ashuuta haa ta'u ijoollee baadiyyaa diinshoo jedhaa jiranii ijoollee diinshoo nu galchaa diinshoo jedhaaran diinshoo magaalaa moo goofingira moo karraa riizaan lama takka takkaan beekna aadaa nutti hiba. Namni Maaki. Ani galataa ijoollee Baaleetti na beektan. Ani waa tokko duwwaa isinitti dubbadha Jamiila. Barbaade haa ta'u barbaadamuu qaba mucayyootti. Oye, abarsoo ko. Nashii bakka